Akka mooltan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkassi faana turan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti maatiin qabsaa'ota dararamaa jiraachuun himame. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa Aana Dawaa Caffaa keessatti qotee bulaa Oromoo saamuun alatti maatii qabsaa'ota dararaa jiraattonni Onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Walloo keessatti maatii qabsaa'otaa irratti dararaa guddaan raawwatamaa jiraachuun beekame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti fiinxaaleeyyiin Amaara maatii qabsaa'otaa kan dararaa jirtuuf namoota nagaa ummaatuu keessa hin jirre ajoolleen keessan bosona jira jechuun doorsisaa jiraachuun maddi keenya madda nageenyaatti. Hidhattoonni Amaara kan faannoofiin jetturra deddeebiin kaabinoota godinichaa irraa aangoo fudhatuun namoota nagaa ummaatuu keessa hin jirre Aana Baatee fi Dawaa Caffaa keessa dararaa guddaa uummata irratti geggeessaa jiraachuu isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gareen maafiyaa Amaara mootummaa abbaa irree Abiyyi Ahmadiin deeggaraman kan jibbaa Oromummaatiin guutaman Aana Dawaa Caffaa ganda Gooda jedhamuun yaamamtu keessatti milishaa fi kaabinoota irraa qorannoo ergaa fudhatanii booda isin maatii ABO shaneeti ilmaan keessantu bosona jira fidaa galchaa jechuun maatii qabsaa'ota dararaa guddaa irratti geggeessaa kaanis halkan ulaa irra deemuun cinqaa akka jiran maddi nageenyaa odeeffatee jira. Haaluma kanaan hidhattoonni shiftaa Amaara kunneen bakkoota garaagaraatti kan qotee bulaa Oromoo dararaa turan yoo ta'u yeroo ammaa kana kaabinoota godinichaa uummata irratti bobbaasuun uummanni Oromoo Walloo akka hidhattooti shiftaa Amaaraa kana deeggaruuf halkaniif guyyaa irratti dalagaa kan jiran ta'uun beekame. Godinuma kana Aana Harxuma Fursee magaala Cirratti jedhamtuun beekamtu keessatti kaabinoonni magaalicha dargaggoota Oromoo hiraarsaa kan jiranii fi ilaalcha adda ta'een ilaalanii fiinxaaleeyyii Amaara magaalicha keessa jirtu itti yaamurree bicharratti raawwataa kan jiran ta'u jiraattonni magaalicha madda nageenyaatti himani. Akka qeerroon Oromoo magaala Cirratti irraa bilbilaan dubbifne tokko jedhutti kaabinoonni magaalaa Cirratti dargaggoota Oromoo ija diinaatiin ilaaluun akkasumas kaabineen maqaan isaa Kushee jedhamuun beekamu fiinxaaleeyyii Amaara kunneen yaamuun dargaggoota Oromoo jibbaa dhuunfaarraa qabu uleen kan tumsiisaa jiru ta'uu dubbatu. Mootummaan PP badii takka malee namoota nagaa hidhaatti guura jiraachuun beekame. Godina Hararge Bahaa keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmad namoota harka qalleeyyii ta'an kan qoraan gurguranii maatii ofii jiraachisan namoota nagaa badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun hidhaatti guuree jiraachuun dhaga'ame. Godina Hararge Bahaa Aana Baddannoo keessatti dararaa fi hidhaan namoota nagaa ummaatuu keessa hin jirreef harka qalleeyyii irratti raawwatamaa jiraachuu jiraattonni madda nageenyaatti himaniiru. Hidhattoonni mootummaa Impaayera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangorratti tiksuuf jecha bobbaafamte namoota nagaa jumlaan rashanuu fi saamuun alatti hidhaatti guuruun dararaa guddaa uummata nagaa irratti raawwataa kan jiran ta'uun himame. Murni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffate manneen qotee bulaa abiddaan barbadeessuun qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa kan jiran yoo ta'u gama kaaniin qabeenya qotee bulaa saamuun namoota nagaa ajjeessa jiraachuun beekame. Haaluma kanaan Hararge Bahaa Aana Baddannoo Araddaa Hincinnii jedhamuun beekamu keessatti namoota harka qalleeyyii qoraan gurguranii maatii isaanii bulchan dabalate namoota nagaa ummaatuu keessa hin jirre kan siyaasa fi dhaaba kamuu irraa bilisa ta'anii hidhaatti guuruun dararaasu kanneessa irratti raawwataa kan jiran ta'uu jiraattonni Onichaa dubbataa jiru. Namoonni hidhattoota shiftaa Abiyyi Ahmadiin hidhaatti guuramanii jiran kunneen kan maqaan isaanii nu ga'eef qoraan gurguranii maatii isaanii bulchan kunneen kan armaan gadii kanaadha.
tokko obbo Asaniyaa Abdallaahii jedhama. Lama Muhammad Abdoo fi nama sammuun isaa fayyaa hin qabne Ahmad Muhammad jedhamu badii takka malee oromummaa isaa qofaaf ukkaamsaniidhaatti guuranii jiraachuun jiraattonni onichaa madda nageenyaatti maniiru. Mootummaan bilxiginnaa kufaatii irra jiru aangoo dheereffachuuf jecha duguugga sanyii uummata Oromoo harka qalleeyyii fi meeshaa maleeyyii irratti raawwataa kan jiru yoo ta'u, gama kaaniin haleellaa diroonii nammaleeyyii fayyadamuun uummata siivil lafarraa haxaa'e balleessuuf kaayyeeffate guyyaa guyyaan fixaa jiraachuun beekamaadha. Ilmaan Oromoo Ameerikaa Waashingitan DC jiraatan dhumaatii Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruuf sirna dungoo ibsu raawwatanii jiraachuun beekame. Mootummaan Abbaa Irree Abiy Ahmad duguugga sanyii uummata nagaa irratti kan raawwataa jiruun kan gaddi guddaan itti dhaga'ame. Ilmaan Oromoo Ameerikaa Waashingitan DC jiraatan sirna dungoo ibsu raawwatanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Ameerikaas keessatti sirni dungoo ibsu raawwatamee jiraachuun beekame. Ilmaan Oromoo Ameerikaa Waashingitan DC keessa jiraatan dhumaatii lammiilee nagaa Oromiyaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiru. Sirna dungoo ibsu raawwatanii jiraachuun beekame. Duguugga sanyii mootummaa Abbaa Irree Abiy Ahmadiin golaalee Oromiyaa mara keessatti raawwataa jiruun daa'imman xixiqqaa, dubartii ulfaa, jaarsolii hanga haadholii umrii 90 fi namoota qaama miidhamtoota ta'an irratti ajjeecha jumlaa raawwatamaa jiruun gaddi guddaan uummata Oromootti uume jiraachuun beekame. Haaluma kanaan gocha faashistiin bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiruun gaddi guddaan ilmaan Oromoo Ameerikaa Waashingitan DC keessa jiraatan itti dhaga'amuun sirna dungoo qabsiisu raawwatamee jiraachuun himame. Humna faashistummaa isaas dabaluun maqaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun lola lafoon kan of ijibbaate sirni Abbaa Irree Abiy Ahmad haleellaa diroonitiin ilmaan Oromoo golaaleewwan garaagaraa keessatti du'aa hin malleef akka saaxilaman taasisee jira. Kan jedhan dhalattoonni Oromoo Waashingitan DC jiraatan dhumaatii jumlaa Oromoo keessatti deemaa jiruu fi Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Kanaaf gadda isaan ibsuuf sirna dungoo ibsuu kan geggeessan dhalattoonni Oromoo Ameerikaa jiraatan. Abbaan Irree waan lafoon keenya yaalee dhadhabe. Haleellaa diroonitiin uummata meeshaa maleessa nu duraa obsaa jira yookaan ammoo ajjeesaa jira jechuun himatu. Kunis tooftaa Oromoo gar tokko sobdiidhaan gara biraan dhadhabsiisnaan boodarra waliin ga'anidha. Kanas Oromoon keessaaf alaan itti dammaqee shiraa fi duguugga sanyii kana ija hawaasa addunyaatti mul'isuu qaba. Kan jedhan dhalattoonni Oromoo Waashingitan DC jiraatan ergaa kanas dabarsanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya irra dhaqaa isiniin jecha waan nu waliin turtaniif galatooma.